السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا ilmaan oromoodha hundi keessan nuyyuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha warri maatii kiyya taatan silaayyuu laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa jirtu warri odeeffannoon akkas hin qaqqabuuf immoo subscribe hin godhatin subscribe gochuun maatii nuuf ta'a isiniin jedha Abdusee Tuub Oromoo Dr. Abdusee Tuub har'a odeeffannoo baay'ee namatti toluu fi waan dhugaarratti xiyyeeffate irraa dubbanna jechuudha hundi keessan uyyuu laayik gochuudhaan hiriyoota keessan warra maatii nun godhatin akka jarri maatii nu godhatanii odeeffannoo haaraa argatanuuf sheer gochuudhaan godhaatiniin jennaa galatooma egaa waan denuudha Dr. Abiy Ahmad muddamuu isaatii fi woboon dhibbaan dhibbatti finfinnee harka ofii galfateera 4 kiiloo seenuu dhiisuu malee woboon 4 kiiloo seenuu dhiisuu malee finfinnee harka ofii galfachuun mirkanaa'ee jira. kanammoo hamilee isinitti gochuuf yookiin sobaan hamilee isinitti gochuuf miti gammadi oromo dhibbaan dhibbatti woboon jaalmarroon siyaasa abiyyi waggaa meeqa dura shira isaa itti bare har'a abiyyiin harka micciireela 4 kiiloo gadi baasee akkana darbuu qofitti eegamaa jira malee dhibbaan dhibbatti waraanni woboodha ilmaan oromoodha batalay waraana humna addaa kan jedhamu Abiy Ahmad waraanni Abiy Ahmad yookiin poolisii oromiyaa kan jedhamu kumaatamaan qaniin erga finfinnee marfamee dhibbaan dhibbatti wanti kun dhumuun isaa mirkanaa'ee wobootti makamuun isaa mirkanaa'aa jira dheengadda qofa nama 3,000 wayitu wobootti makame nama 3,000 wayi bakka adda addaatti jechuudha akkuma jiru woboon jabaatee warri walloo irraa ol dhufaa jiru waraana TPLF wajjin asiin karaa intiniitiin as marsanii jiru Jibuutiin akka jiruun waa hundaan Abiy baqachuu wanti inni dhiisee ta'aaruuf akka mangee ofitti waan ta'uu jibbe qofaaf mangeen gaafa jarra dhufanii dasee darbanii as jedhanu baqate Abiyyi garuu maaliif ta'aara beetu namatuyyuu akkuma mangeetti seenaan isaa wanti hariiwaa wal fakkaataa ta'eef baqattummaa irratti illee gaafa baqachuusaa seenaan jara akka tokko hin taane qofaaf ta'aa jira jechuudha gammadi amma immoo wanti an himaa jiru irra deddeebi'anii immoo hidhamtoonni siyaasaadha akkamitti jiru jedhaa gaafadha dhengadda dubbii tokko dubbachuun barbaada hidhamtoonni siyaasaa keenya wobootu harka diinaatii baasa malee waa tokko wanti namni biraa baasa jettanii eegdanu hin jiru allaqe abiyyitu nuu gadhiisa falmiidhaan ummanni jaarsummaa ergatee qeerroon hiriira ba'e waa tokko hin jiru waggaa tokkoof way qeerroon gabbaatee dhumte shuraaba bicaa uffatte wanti isiin hin godhin hin jiru wanti isiin hiriira baate amma yeroo sa'atii 11 keessatti duutuuf hin jiru woboon kan hidhate nama hidhatee jiru namuma hidhatetu deebisuu danda'a waan ta'eef ijoollee warri amma dheengadda Yaayaa Bashiir OMN irratti ijoolleen biyya keessaa hiriira bahuudhaanis ta'u abbootiin maali abbootii gadaa maali jira yeroo kan hundinuu abbaa garaa ta'ee dhufe bar abbaan gadaa tokko hin jiru namni jaarsummaa dhaquudhaafis ta'e namni isinitti mattan jaarsolii biyyaa warri isin jettanus hundinuuyyuu garaadhaaf bitamee jira yoo warra akka raayyaa abbaa maccaatii fi jara akka gaalii abbaa bor warri ta'e jarri biraatti akka diinaatti ilaalamu dhageettiin jarri qabanu akka diinaatti maaliif dhugaa oromoo dubbatan namni amma IPP jalan gallee jara qofittiidha waan ta'eef inni akka Kaamil Shamsuu aangoodhaaf jecha dhaqee jaratti makamee jira wajjin hojjetaara gaafa dhiyoo kana dhaqeeyyuu mana hidhaatti intiniin hanga afaan beeknuun jedhee afaan beeknuun kadhanneerra jedheetu fi ummata intiniidhaaf qabu dubbataa ture Kaamil Shamsuudha kanaafuu yaa warri OMN irratti dubbatan waa xiinxalaa woboo jabeessaa qofitti irratti ijoollee kakaasaa malee dhayxanii hiriira baatanii wanti isin duutanuuf hin jiru yeroo kanatti Abiyyi sareen baduu kaatee si galaafatti hayyoota keenya wanti godhamuufii qabu sa'atii 24 achirratti maalitti akka jiranu jarallee waan achi keessatti haasa'amu akkaataa jarritti jiranu daqiiqaa tokko ijarraa buqqifachuu dhiisuu qofa furmaata malee wanti furmaanni hiriiraan argama jedhamee ijoolleen gadi baatee dhumtuuf hin jiru woboon finfinnee erga marsee ta'ee asii walloorraan dhufee shawaa roobit galeera ta'ee wanti nuti eegnu gaafa jarri bahanu qofitti gaafa woboon deemee mana hidhaa sana harka ofii galfatee warra hidhaman sana baasu hunda akkamitti akkasimannu qofittiidhaaf qophaa'a waa biraa dhiisa akkamitti nagaadhaan wanti kun xumurama gaafa Abiyyi baqatee jedhe naafxinyoonni finfinnee keessatti hafte baqachuudhaaf gaafa jettee mana hidhaa sana irratti miidhaa geessifti kan jedhu qofitti furmaata malee amma wanti dhaqanii hiriira ba'anii jarrennaan gadi gadhiisan wayi hin jiru kun akkamitti gaafa jarri baduudhaa kaatu kana xiyyeeffannoon mana hidhaa sana irratti taasifamu woboon finfinnee seenee jirullee wanta kana ija intiniitiin ilaaluu qabaadha wanti an dhaamu dhaamsa akka nama tokkootti jechuudha
OMN wanti dabarsaa jiru waan gaariidha. OMN jabaadhaa angaruu qeeqa tokkoon isinirraa qaba akka nama tokkootti. Ummanni illee yaada kana keessaan itti nuu muddi nuu gaafadhu gaafiin kun nuu gaafatamuu qaba kan jedhu anis isin gaafachuudhaaf akka nama tokkootti isiniif qabadhee dhufe jechuudha. OMN maaliif jaal marroo hanga yoonaa dhiyeessuu dhiise kan jedhu komii kan koo qofa otoo hin taane komii ilmaan Oromoo miliyoona 60 jedhee yaada. OMN ijaaf gurra ummata Oromoo erga ta'ee walqeeqaa kan duraaniitiif jecha komii ergasii waliif qardanurraan haa ta'u maaliin haa ta'u yoo nuti araaramnee miidiyaan kunis kan hunda keenyaati jennee akkuma OMNs ta'ee keelloo miidiyaas ta'ee ONNs ta'ee hundinuu ija tokkoon woboonis dhufee irratti yaada isaa ummataaf ibsa godhee ummanni kumaatamaan dhufee marroo dhaggeeffate maal akka godhamaa jiru waan dhugaadhaan irra jiramu yoo ummataaf ifan godhin OMN komii guddaa sanirraa qabna. Itti aanaa isaa hundaayyuu dhiyeessaa jirtanii dheengaddaa jechuudha. Marroo qofitti dhiyeessuu isaayyuu holola oppiidiyoon odeessitu marroon du'eera maal jette ummata burjaa jessutu yoo dhugoomsuuf callistan ta'e malee torban kana keessa otuu marroon dhufe OMN irratti hin dhufin waa hin ummanni Oromoo takka ta'e waliin wal dhaggeeffatee odeeffannoo jiru waan qabatamaa tokko irratti akka xiyyeeffatu gochuudhaaf miinaa guddaa yookiin waan guddaa taphachuu danda'a jechuudha marroon OMN irratti dhufee dubbachuun isaa. Sababa kanaaf marroo dhiheessaa era deddeebiin isinitti hima marroo OMN dhiheessaatii daqiiqaa xiqqoofillee ta'uu yaada ummanni irraa eegu gaafii ummanni baay'een gaafachuu barbaadu jira. Isarraa baruu barbaadna marroon jira. Nuti akka ummanni nuti hin beekna bar nuti warri marroon jiraachuu dhibbaan dhibbatti beeknu ni beekna warri immoo oppiidiyoodhaan burjaajee ummata siyaasarraa bilisa ta'e warri biyya keessa jiru waanuma miidiyaan OBN maaloon haasoftu kana dhugaase yoo ammoo isin miidiyaa kanarratti fiddanii ummata kana tasgabbeessitanii dhugaadhaan sammuunsaa dhugaadhaan xiyyeeffate marroonis jira wanti qabsoo woboon godhaarus dhugaadha finfinnee marfame kunis dhugaadha akka ummanni amanee qabsoo tokkotti ka'uuf wanti kun waan guddaadha jabaadha yoo kana gootan ta'e mallee tokkummaan Oromoo hamma deebi'utti qabsoon yookiin bilisummaa hin eeginaa isiniin jechuun barbaada bilisummaan eegamu soba jechuudha maaliif otuu isin tokkon ta'in abaawanii fi kaafaawwan otuu tokkon ta'in warri hidhatee bobba'aaru nuti amma ijjeennoo tokkoon warri hidhatee jirus warri karaa nagaa falmus jawaarinis ta'e marroonis tokko jennee baqqalaan abdii raggaasa hundinuu yoo tokko jennee hin fudhanne ammas waa tokko nu miidhuu qabsoodhuma bara 2018 keessa fuunee abiyyitti kennine of burjaajessine tuyyuu dhufuuf jira. Otoo tokkon ta'in otuu miidiyaa keenyaan tokkon ta'in afaan keenya tokkon ta'in wanti nu haasofnu tokkon ta'in in ulfaata. In ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata. Kanaafuu an irra deddeebi'anii isinitti uummanni baay'een qeeqa isinirraa qaba OMN akkamitti marroo hanga yoonaa dhiyeessuu sodaatanii taa'aa jiru kan jedhu jabaadhaatii fidaa isiniin jedha hin fiddanuu taanaan garoo keessan allaqe ma'assalaama jajjabaadhaatii uummanni keenyas baga gammaddan Oromoo kiyyaa yeroo dhiyootti bilisummaan dhiyaattee jirti ulfaadhaa.